warri diinaa isa kana sodaata baay'ee. Waan Oromoo hunda walitti qabee bakka tokkotti mul'isu baay'eedhaa sodaatan jechuudha. Sababni isaa maalni Oromoon egaa inni qabu guddaan tokko qabeenya isaati, heddummina isaati. Heddummina Oromoo kana waan sodaatanuuf jecha wanti Oromoo walitti qabee bakka tokko waliin dhaabu nuyiif balaadha jedhanii sodaatu jechuudha. Kanaaf jecha maal godhu? Olola adda addaa yeroo baay'ee maddisaa eessa isaan biraa dhufa. Akka Oromoon amantiidhaan qabee waan kana keessatti wal dhabu gochuuf waan hin goone hin qaban jechuudha. Kana kan beekuu qabna. Ofii keenyaaf qorannee waan itti amannu tokko gochuudha qabna malee olola dhagahamuuf, ololuma dhagahamu qofaaf waan sana jala buunee ayyaana kanarraa shakkii uummachuun akka Oromootti barbaachisaa miti. Amma namni Oromoo baay'eedha. Ala kanatti akkana walirraa faffagaanna malee biyya keessatti waa tokko gaafiyyuu hin kaasu namni. Kuni waan baay'ee nama jajjabeessu. Warri dhihoo biyya deemtanii jettanii hin beektanii obboleettiin keenya dhihoo biyyarraa dhufte tarii na caalaa dubbachuu dandeessi. Ishuu miti biyya keessatti mata duree miti wanti kun. Ala kanatti warra tarii hawaasa keenya biyyaarraa fagaanne biratti xiqqoo dudduubatti deddeebi'uun qoqqoodamuun tokko mul'achuu danda'a. Isa kana gaa kinni nuti sirreessaa deemuu dandeenyu uummata keenya isa guddicha bahaara keenya biyya jiru sana ilaaluudhaan jechuudha. Kana wanni natti na gammachiisu guddaan tokko namoonni amantii beekan sirriitti waa'ee amantii qoratan amantii isaanii jechuudha. Kiristaana ta'anii, musliima ta'anii, waaqeffataa ta'anii amantii keessa jiran sana keessatti hubannoo gaha nama caalaa qabanu waa'ee kana irratti yeroo dubbatan argaa jirra. Inni kun waan gammachiisaa jechuudha. Haa ta'u malee daangaa isaas eeguu qabna, waan xiqqoon muufachiisu walii eeguu, walii beekuu barbaachisa. Iddoo kanarratti yeroo dhufne maal gochuu qabna, maal dhiisuu qabna, waan jecha irratti namni akka waliin dhabnes bareechine eeggachuu qabna. Bakka waa tokko gaaffii hin qabne waliin ayyaaneffannee isa kaan immoo isa namni akka amantiitti godhu yoo jiraate immoo walii dhiifnee walii beekuu barbaachisa jechuudha. Akkasi gaan akkan itti hubadhu. Walumaa galatti ayyaanni irreechaa erga akkana heddumminaan nama miiliyoonotaan lakkaa'amuun kabajamuu jalqabee as sagaleen Oromoo akka malee ol ka'e. Yaadanna yoo ta'e 2016tti yeroo gammadaa waariyoo fa'aa daawun wayyaanee jedhan sun eessa ture isteejiin suni horaar sadee ture bakka Oromoo miiliyoonotaan lakkaa'amu. Dhaadannoo sana wanti ilkee diinaa garaa keessatti buruqse wanti taatee guyyaa sanaa jechuudha. Maaliif akkanatti waan sun diina rifachiise yoo jenne immoo bakka Oromoon amantii kamiinuu otoo adda hin baane itti wal argu waan ta'eef jechuudha. Heddumminni keenya kanaaf diina rifachiisa. Bakki itti heddummannee mul'annu guddaan immoo ayyaanni akka saba tokkootti waliin qabnu beekamaan ammoo akkuma reefuu jedhame ayyaana kana ayyaana irreechaati jechuudha. Kanaaf irreechi eenyummaa keenya mallattoo Oromummaati yoo jenne hunda keenya tokko godha. Ajandaa irreechi ayyaana amantiiti, ayyaana akkasiiti jedhamee deddeemurraa of qabuu qabna. Tarii ayyaana amantiiti jennee amannallee yoo ta'e keessatti dhiifnee qabneetuma iddootti Oromoon wal argu, iddootti Oromoon Oromummaa isaatiin baay'atee mul'atee warra isa jibbuun rifachiisee warra isa jaallatu immoo gammachiisuudha kan jedhutti walii galuu barbaachisaa. Isa kanatu tokko nu godhan jabeessa. Abbaa biyya keenyaa nu gochuu danda'an jedhee yaada. Amma nama dubbadha foolii dheeresseera filatooma.